Haleellaa diroonii magaalaa Mandii keessatti raawwatame ilaalchisee erga haleellaan sun kaleessa raawwatame jedhamee booda jiraataa magaalattii an dubbise haala ture akkasitti naaf ibsan. Torban kana waraana dura ture. Waraana mootummaa fi adda bilisummaa Oromootu asirratti wal rukutaa ture. Gabinooti amma guyyaa lamaa asirratti rukutaan ture. Manni baay'ee sarratti gararamee baay'ee gargar faffaca'ee liqaan manatti galee humna torban kana akkaataa itti fayyadamuu qabnee baay'ee beekamnee akkasitti jirra. Ergasiin booda immoo guyyaa har'aa kana immoo sa'aatii saddeetii walakkaa irratti diroonii ani uummanni magaalaa Mandii guyyaan isaa guyyaa gabaatu waan ta'eef wal keessa yaa'u reeffiidhaan waraanni adda bilisummaa Oromootu deemaa jiru. Naaffaa wayii fe'atanii deemaa jiru makiinaa sana irratti. Isaan nama ja'a makiinaa irra kan jiranii uummanni immoo karaarra yaa'aa jira, horiin jira, nama dura shaayee kan ta'an kan jiru naannoo sanarra sababa ta'eef isaan gidduutti isaan darbaa jiranii karaa ispaaltii irratti dirooniidhaan asirratti boombiidhaan rukutame uummanni kun. Naannoo Maldooriyaa jedhama magaalaa Mandii keessa. Uummanni nama soddoma ol kan ta'u asirratti ni jira. Guyyaan kun guyyaa gabaatii naan jettan naannoon Maazooriyaas hin jettan kun lafa gabaatti dhiyoodha. Naannoo katamaa guddaadha waan ta'eef paarkiin dura namni baay'ee biyyaa gajjallaa gararraa immoo taa'ee namni buna dhugaa buna shaayee banamee jira karaa irratti. Kana gidduutti gadhiifamee uummanni kana gidduu yaa'u immoo gabaan gara garanattis yaa'ee karaarra yaa'ee jalaa jira kana gidduutti gadhiifamee kana gidduutti dhufeenanii baay'een. Akka hin tilmaametti nama soddomaa ol malee saagadi kan ta'udha. Amma namoonni akkuma jirutti yeroo sana battaname bata'ee tokko gara gabana isaatiitti gaggalee midhaan gara baadiyyaa moggaa moggaa irratti babbaqatee jira. Kanaafuu amma baay'ee immoo gajjallaatiin immoo lolli banamee waraana warri qotaa jiru gara sadeen yoo allaallee sodaachaa jiran yoo akkasii. Borumtaa jechuun guyyaa har'aa jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko haala ijaan arge jedhan akkas jechuun naaf ibsan. Isa fuuldura guyyaa sadan arfan tokko fuuldura Mandii Qilxuqaarraa Najjuu dabalatee lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa tureera. Isaan ol qabatee waraanni mootummaa bakka sana gadhiisee kaan gara Kamaashii, kaan gara Daalattii iddoo jedhamutti kaan Asoosaa seeneera. Sana hordofee gaawwaasii nagaan akkuma isaa durii hojii isaa nagaa daldalasaa inni immoo akkasumallee hojii kontiraakshinii hojii tokko leettoo jira ture. Akkuma kana hawaasi ganda baadiyyaa irraa guyyaa kaleessaa immoo waan adda godhugaa guyyaa gabaatii harree isaa filateeruma akkuma durii waan qabu gurgurachuuf bitachuu fi gara Mandii dhufe. Egaa sa'aatii torba irratti naannoo marfata gara Daalattii yookaan Maazooriyaa jedhamee waamamutti konkolaataan sireessii waliin tokkoon dhaabbatee turte. Sireessii kanarratti waqaawwacha adda addaa muuziqaan adda addaa jiru hawaasni sagalee diroonii kanaan dhagahu dirooniin dhufteetu meeshaa darbatti. Isin iddoo sana turtanii yeroo sana? Kiiloomeetiruma tokko jala magaalaa keessaa ture naannoo sana jiru kaan suuqisaa jalatti kan naannoo konkolaataa sanaa jiru immoo harree fe'atee kan harree qabatee jiru jira kan mata daandii irra deemu jira. Walumaa galatti egaa hawaasni sibiilii nama 10 wayii oollee yeroo sanatti kan kukkufee namni karaa karaa fiigee amma egaa namni adda baafatee jiru nama akkuma ol deddeebi'utti nama mucaa keessattuu mucaa hojjetaa waldaa warra makaneessisii ta'e tokko Taarikuu Waannaa kan jedhamu ganda buukee ennaarraa akkasuma immoo namoonni mana mukaa hojjetaman sibiilaa hojjetan naannoo sana kan jiranitti miidhaman jiru egaa. Nuti gama gara Taarikuu Waannaa sana fa'aa ijoollee kan biraa ammas immoo Milaakuu Waattool kan jedhamu walitti reeffa sadii fuudheetu gara ganda Alatti kun jedhamu ta'e awwaalolaa biyyaati. Magaalaa keessaa immoo hawaasi walakkaa oollee amma ganda baadiyyaa seenee jira. Ganda baadiyyaa adda addaa jirra jechuudha. Haleellaa diroonii magaalaa Mandii irratti raawwatameef waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa sana keessa jiraachuu kan jiraattonni nuuf ibsan irraa ka'uudhaan dubbii himaa waboo kan idil addunyaa obbo Odaa Tarbii dubbiseera. Loltoonni isaanii dhuguma magaalaa sana keessa turanii jechuun gaaffiin dhiyeesseef deebii kennuun eegalu. Sirriidha. Mandii amma tureerayyuuti ergee to'annoo keenya jala galee Mandii darbeeyyuu magaalota adda addaa kan Mandii fi naannoo Gimbii gidduutti jiranii hedduu to'annoo keenya jala galaniiru. Yeroo adda addaa magaalonni kuni dirooniitiin haleelamaniiru. Haleellaa kanaan immoo uummata nagaa uummatii irra caalaa dhumaa jira. Magaala gidduufaatti bu'aa bakka uummanni gabaafaa deemu dalagaa isaa hojjetu achitti bu'aa jira. Kanaaf uummanni baay'ee rakkataa jira
sababii diroonii kanaaf. Jiraattonni magaalaa sanaa yookaan magaalaa Mandii nutti himanii konkolaataan waraanni bilisummaa Oromoo ittiin adeemaa ture magaalaa sana keessa ture gara naannoo hospitaala magaalaa Mandii keessa jirutti utuu adeemaa jiru loltoonni irra turanii dirooniin sun konkolaataa sanas rukutee konkolaataa sana gubee waraanni achirra jirus du'eeraadha kan du'aniiruudha kan nuun jedhan isa kana quba qabduusin. Waan lafarra jiru yeroo adda adda bakkuma waraanni keenya ni argama jedhamutti dirooniin yeroo baay'ee hin bu'u. Bakkuma uummanni waraanni keenya 2-3 ta'anii magaalota keessa deemanii isuma sababii godhanii uummata irratti waasaanii diroonii buusanii ni argina. Haa ta'u iyyuuti waraanni sirnichaa yoo nurratti xiyyeeffate rakkinni hin jiru. Waraana keessa jirra waan ta'eef haaluma waraanaadha. Waraana keessatti seerri jira. Seerri inni guddaan immoo bakka namoonni nagaatti baay'atanitti gidduutti dirooniin dha'uuf sababni tokko illee hin jiru. Yakka waraanaati gochisu kanneessaadha. Itti gaafatamummaa jiraachuu qaba. Kana jalaa ba'uuf immoo waraana isaanii 2-3 achitti arganne jechuun fudhatama hin qabu. Waa'ee haleellaa diroonii dilbata darbe magaalaa Mandiitti geggeessame jedhame kana aangawoota mootummaarraa deebii argachuuf jecha hoogganaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa godina Wallaggaa Lixaa itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya godinichaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godinichaaf bulchaa magaalaa Mandiitti guyyaa 3 darbaniif deddeebisnee bilbileeyyuu hundinuu bilbiloonni isaanii waan hin kaasamaniif deebii argachuu hin dandeenye. Ministeerri Deettaa Tajaajila Koominikeeshinii Mootummaa Federaalaa Obbo Kabbada Deessisaaf Daayireektara Koomishina Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee waa'ee haleellaa Mandiitti geggeessame jedhame sanaa odeeffannoo akka hin qabanne dubbatan. Aangawaan naannoo tokko deebii waahila keenya jaallannee gammadaaf kennaniin guyyoota muraasaaf shaneen magaalaa Mandii to'atee waan tureef opereeshiniin irratti geggeeffamee jira. Opereeshinii kanaan hidhattoota shanee malee siiviilonni ajjeefaman hin jiran amma lolli achitti deemaa hin jiru. Waraana mootummaatu Mandii to'atee jira jedhan. Oromiyaa Lixaa keessatti waggoota 4 darbaniif wal waraansa riphxee loltootaaf humnoota mootummaa gidduutti geggeessamaa tureen jiraattota naannoo rakkoo nageenyaa keessa buusee namoonni nagaan ajjeefamuuf kanneen 100,000 lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'uu deddeebinee gabaasuun keenya ni yaadatama.